jinni teeru mukee kee erga heerumte hagamii isa jedhuun ibsime. Okay. Duraan dursee ani arraan tana mana keetitti akka wanni kuni kajiban taane sheekonni ol ba'anii ibsanii jiran na fakkaata garuu amma gaafiin kuni ummata hin dhageenii fi hangammaan tana na fakkaata miti. Aywa. Okay. Duraan dursee ani waan soba mana feesisu waan haqiiqaa takka mubeen nagaafachuu jira. An kan jiraadhu magaalaa Makkaa keessa. Maqaan kee Khasirri Munaadha. Jinniti guyyaa meeqa eegaruumte takkin immoo hangamii jettan. Na ani guyyaa almost guyyaa kudhanii. Irra dabree immoo ani waa'ee jireenya kiyyaa even bultii akkamii qabachuu dandeenya kan kun akkamii godhamee hajjoote maaliif wanni kun taarika keessa waan jiruuf اختبارات كين مو فتنانا قول أميسان أرانتنا مبارك في فاميلي النساء أكان دبريل لي نبيخان أكاسمتي موفي يشوف عن كذي وكان تاني هماني جراني لقارا جنين يو إلمين أما صداتي ني صدات شفتي يو غرتي فرمقاسن تجارة تتي موتا كي يو كان صدان نتي وننجت سنقود داتو جاتو anyways جنين أكامي تيرومتي جتا هالين عن التهيرو ما أكاد سوى ولا جرّه أكمل تقول الجيتان أكاد تقول الجيتان يو يا أركفوني ردفتو تخبز أمتو تستانا اليوتيوب يسكالت جلت تركم تنجر رجرتو نقدرت هدينا جان كوزنا قبضتا إكارا أكما بيكمو وانا جايباتي لكان أقاما جرو غنالا Nggih namni addunyaa tanarra jiru waa baay'ee argaa waa baay'ee sinagaa nggih akkuma argaa jirtan dubartii kana warreen TikTok irratti beektan yookiin immoo argitan jechuudha dhugaa dubbachuu fi amma dhaggeeffadhetti akkaataan ishiin itti surunneetti anumatu beeka jechuudha waan akkanaatti irree maaf dhaggeeffattaa jechuun keenya hin oolu waan kun waan dhugaasii mitiikin haalumti ishiitiyyuu jinnuma isaan fakkaattiyyuu dhas jammaree nggih baay'ee tokko ajaa'ibe dhalli namaa dhugaa dubbachuuf hanga as ga'uttirree baqa dhugaa dubbachuuf bismaa baay'ee tokko nama ajaa'iba hanga dhalli namaa dhugaa dubbachuuf dubartiin baqa baay'ee tokko of na jibbisiise dhugaa rabbii jechuun akkanaayyuu jechuun afaanii baafattee yeroo kana jettutu sodaan bismaa baay'ee takkana ajaa'ibe akkuma jettu kaakin akkuma dhagaa jirtanii jinni xiqqeerumen wajjiniin jiraachaa jira jettee nggih agam dhugaadha laata jedheen gin dhugaasii miti kun waan sobaadha ishiin dhugaasii fakkaata garuu namni akkana jinniin irraan fagaatu ishiin waan wajjiniin irra jiru fakkaatti biyaansi an waan ajaa'ibe tokko keessa warroomni wajjiniin iyyuu ta'anii ishee wajjiniin haasa'anii iyyuu anuma akka isheeti. Dhugaa dubbachuuf kanuma akka isheeti. Maaliif jennaani namni kun nama akkanaa kanarraa fagaachuudha malee dhugaa dubbachuu warreen miidiyaa kanarraa eenyu jedhan gin waaqa isaanii dagatanii baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisu yaa ta'u malee namoonni akkanaa kun warreen jala ta'anii namoonni kumni miiqatamni jala taa'ee ishii dhaggeeffatu kuni osoo amman dhugaa dubbachuuf ani jechuun waan ajaa'ibaati ani waan ajaa'ibsiifadhe ishii osoo hin taane warra jala taa'ee akkaataa afaan baneetu dhaggeeffatutu nagarramaa jira. Kenna ani giiftii akkasumas immoo jajjabeessan ana nagarramu bee namni keenya kun dhugaa dubbachuuf namoonni akkana bakka barumsi jiru bakka amantaa kamiyyuu ta'ee namni amantaa hin qabne jiru osoo amma amantaa isaan jala taa'anii kan dhaggeeffatu daqiiqaa takka jala taa'ee osoo dhaggeeffatu jechuudha. Waan akkanaa kana waan maxifoo kana waan badaa kana oduu dhaggeeffadhu jedhanii gin sa'aatii 24 hin quufamu jechuudha hin quufan waan badaa san gaafa dhaggeeffattee siifuyyuu mataa keetii gaarii miti jechuudha dhugaa dubbachuuf kanaafuu warreen waan akkanaa dhaggeeffattan barumsa akkasii ta'uu fadhani waan akkanaa kanarree dhaggeeffachuu hin jaalladhu hin fedhurree namoota akkanaatiif akka fakkeenya ta'uuf jechuudha amma fakkeenyaaf waan gaarii dhugaa dubbachuuf namni tokko beektanii waan badaa gaafa ilaalte maasaa sammuu kee sirrii sin dalagu jechuudha waan masantu sammuu kee keessa si dhufaa jechuudha boqonnaan qabdu waa baay'eetu jira kanaafuu warreen waan kana dhaggeeffattan irraa of eeggannoo godhaa.
waan akkana namni jaallatu gaarii miti dhugaa dubbachuuf jireenya kee keessatti waan badaa ilaalta taanaan akkasumatti atis waan badaa san baratta jechuudha. Yoo xiqqaate akka amantaa keetiitti daqiiqa 5 iyyuu haa taatu waan sammuu kee boqachiisu waan sammuu kee baqa itti eenyu jedhee gammaddu oo dhaggeeffatte gaarummaa qaba jechuudha. Kanaaf namoonni waan akkana dhaggeeffatan irraa of eeggannoo godhaa isin jedha waan badaa warreen ilaaltanii isaan booda waan badaa keessattuu immoo ani jechuun amantii namaatis hin qooqu waa biraatis jechuu hin barbaadu gin namoonni akkanaa kuni ishiin nama amantaa kana taate dhugaa dubbachuuf nama amantaa qabu taate sanummoo sorry baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu namoonni akkana irraa qusadhaa waan akkana kana hin ilaalina kongumaayyu waan badaa akkana kana hin ilaalina gorsa. Ani fakkeenyaaf ishii ilaalee yookiin jaalladhee ishii ilaalee taarikii akka taarikiitti akka ilaalan ishiin immoo kan barbaaddu waan akkana kana ilaalanii sa'aatii 24 namoonni tokko maal jedhuuni ishii jajjabeessanii paartii tokkoffaa paartii lammaffaa fidi jedhu. Ishiin dhuguu waan nama biraattis tolee fakkeessite naa akkasii dhugaa dubbachuu fi biyya lafaa kanarratti wanti iji namaa argu yookiin gurri namaa dhaga'u waan badaadha waan ta'eef kanaafuu nuti maal gochuu qabna waan badaa sana irraa fagaannee waan gaarummaa qaba keessattuu dhugaa dubbachuuf bara kana yeroo kanatti waan gaarii akka dhaggeeffattan yookiin immoo akka waan gaarii ilaaltan iji keessa waan gaarii ilaalu gurri keessa waan gaarii dhaga'u godhaadha. Waan dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanatti hin barreenne namoonni akkanaatuyyuu mee amma fakkeenyaaf kanarraa maal baratu namoota kuma meeqataman ka ilaalamu kun dhugaa dubbachuuf wal balleecha warri TikTok irra jiru kun hundi wal balleechiti jira maaliif ani dhugaa waggaa baay'ee tokko nama ajaa'iba kan social media kanarra deemu maaliif jennaan bakka namoonni tokko kun akka seexanaa ta'anii TikTok fayyadamu. Kun isaanii arabsmaan baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Ara waaqayyo isaaniif yaadhiisu waaqni akka cubbuu keenya nutti hin ilaalu malee oduu akka cubbuu keenya akka namni hojii namaasiis ilaalumaan nu balleecha lafa tanarraa inni immoo ingitii akka namaa miti. Waa hunduma bira nu darbee nuti kisiyaasiin dhugaa. Namoonni tokko dhugaa dubbachuuf kinola ilaala namni amantaa hin qabnee fi akkam tokko maaliif dakaanis akkasuma indana ca'u namni garuu waa'ee amantaa isaa sirriitti beeku yookiin immoo yeroo hundumaa hordofu waan badaa kana hin hojjetu yookiin immoo in sodaata jechuudha waaqa isaa hin beeka waan ta'eef. Kanaafuu namni akkana dhugaa keessattuu dubartii taate yeroo waan akkana hojjettu yeroo waan akkana haasoftu kana xiqqumashii sammashii keessattuu maaltu dhaga'ama. Dhugaa hedduutu akkana garrame haasa umashiitti irratti ishiin boru maalan ta'a jettee abadan hin yaadne sirumayyuu akka ara waaqayyo ishii dhafa yaadhiisu dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo ani bakka yeroon ishii argu gin nama guddoodha nama jabduudha akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf daa'ima miti hin beektutti hin beekti osuma beektu abdatti waan nama ajaa'ibu jireenyuma addunyaa tana xiqqishuma tanarraa fi boruuyyuu jiraattee hin beektu ishee tana gidduutti jireenya xiqqoo tana gidduu keessatti waan akkanaa kana hojjetti. Waan badaa waan fokkisaa kan waan namni immoo waan ajaa'iba keessa namni miliyoon 10,000 lakkaa'uun kun waa ishiin waan gaarii hojjette jedhanii tam dhaggeeffatu ajaa'iba hin jedhibe bakka waan badaa haasa'an kanatti namoonni hin baay'ata maaliif dhugaa dubbachuuf seexaan matachitti waama baay'ee nama ajaa'iba bee. Kanaafuu maal jechuu barbaade tananii akka yaada kiyyaatti akka yaada sammuun kiyya na ajajetti waan akkanaatirraa fagaadhaa. Warroonni waan gaarii dhaggeeffatan yookiin waan barumsas ta'ee maalis ta'ee dhaggeeffatan gaarummaa qaba.
Ginwaan immoo waan badaa kana warreen hordoftan yookiin immoo dhaggeeffattani sammuun keessan akkasumatti isin banamaa jechuudha. Nuka dubbachuuf waan gaarii yaadi sammuu kee keessatti waan boqonnaa siif kennu faaruu ta'e faaruu dhaggeeffadhu sirboo ta'e sirba. Ani bakka namni waan akkana kana miidiyaa kanarratti yeroo haasa'u baay'ee tuqanaayyuu sammuun dhukkubse ishii haasoftu ammoo ishii eenyu jedhame. Yuri nama gadi bakka sakkaraamti masaallechi. Rabsuma ani bakka ishii bu'ee ona ilaala baay'ee tokko ni sodaadhe dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama asxallaa nama surura. Ndama ishii argee amma ammaatittu yoo ija fuuldura na deemti. Seexana gaafa jettee haasofsuma amma nuka dubbachuu namnuyyuu akka ani ishii wajjin taa'ee geemii taphatuyyuu ani hin beeku dhugaa dubbachuu. Sanummoo waasuu baay'ee gadi buusee miti. Ajaa'iban jedhee dhugaa dubbachuu baay'ee nama ajaa'iba. Kanaafuyyuu obboloota koo waan akkana kanarraa fagaadhaa. Bakka waan gaariin jiru dhaqaa dhaggeeffadhaa. Bakka barumsi jiru dhaggeeffadhaa. Bakka sammuu keessanii boqonnaa kennu saniifillee boqonnaa kennu. Waan akkasii bakka akkasii dhaqaa bakka akkasii oolaa. Fardi collee wajjiniin oole hin colloomaa jedhanii kaarree wajjin oole immoo akkasumatti harree ta'a jedhu miti. Kanaafuyyuu bakka badaa kana gaafa oollee waan akkana kana dhaggeeffannee nullee akkasumatti badduu taana. Bakka gaarii bakka waan si fayyadu dhaqxee waan gaarii barumsa tokko dhaggeeffatte sumatu sammuu kee keessatti waan gaarii yaada. Kanaafuyyuu waan akkana kanarraa fagaadhaa isiniin jechuu barbaada obboloota kiyyaa turtii gaarii.